Salaam alaikum. Nagaan wayyuma barsiisa isin beekaa hirtanii as. Ijoolleen ture garuu keessatti na beeku bakkara ture. Okay, ani asitti baradhe. Barsiisaa duraan jiran as hin jiranii 91 jalqabanii. 91 as turte? As turan. Asitti baradhe. Barataadha? Olsoofii. Barataadha yoo sana fayyadamu. Kanaaf isin daganne jechuudha. 92 Umar Baha. Naachuraal turte moo sooshaal? Naachuraal. Kutaa saddeetiin garam ture qo'e duraan. As ture as Salaam alaikum. Nagaan wayyuma barsiisa isin beekaa hirtanii as. ijoolleen ture garuu keessatti na beeku bakkara ture. Okay, ani asitti baradhe. Barsiisaa duraan jiran as hin jiranii 91 jalqabanii. 91 as turte? As turan. Asitti baradhe. Barataadha? Olsoofii. Barataadha yoo sana fayyadamu. Kanaaf isin daganne jechuudha. 92 Umar Baha. Naachuraal turte moo sooshaal? Naachuraal. Kutaa saddeetiin garam ture qo'e duraan. As ture asittis kanatti illee baranneera. Kan malli turellee. 12 dakata. Daka tureen kutaa saddeetitti baradhe nagaa jirtu. Naannoo kanaaf achillee jiraan. Kana sadeen kun itti baratamaa ture kun haarawaa firiippii ta'e. Kun hin jiru yeroo san. Yeroo san hin jiru. Kun hin jiru kanaa ol hin jiru. Ka gadi aanu jira. Kana sadeeni kada kaasanii. Kunoo tokkoffaan kana barsiisan isaanii barsiisaa na barsiisanii. Kunoo haga ammaa hin jiran barsiisaa kabajamuu qabaa jechuudha. Barsiisaa kabajaa. Kunoo akkanatti nama barsiisanii isaan asuma jiran ilaala. Galatooma.
argeen lama arge tokko achitti arge amma immoo lammaffaa arge barsiisaa kabajuu qabnaa akka yaada kiyyatti isin gale jechuudha namni hin baranne hin jiru nama tokko waan humna baay'ee kennanii alama irratti gallakkisan jechuudha kanaafuu barsiisaa kabajaa akkanatti dhufaa gaafadhaa laalaa warroota asitti baratanii jirtu aanaa jaj thank you very much barsiisaa isin arge naasiraadhaa kabajamtootaa fi daawwattoota maamtuu Usmaan illee ka'anitti baradhee aanaa jajuu arbooyyee fidee agarsiise magaalaa agarsiise akkanatti saba keessa laaluu qabdu akkuma kiyya ati hoo maal sitti dhagahame wanni deemaa sana irra caalaa wanni baay'ee na ajaa'ibe keessa dhugaa rabbi yeroo tokko barsiisonni beekumsa namaa kennanii ofii isaaniitti duubatti kan afantu jiru amma barsiisonni tokko bara 1991 irraa kaasee warra mana barnootaa kanarra jirantu jiru jechuudha. Ani naan akkasiidhu baazawii baay'ee tokko natti dhagahame akkasumatti haaluma isaanii sana osoo jireenya isaanii jijjiiriitiin nama jijjiiran amma warroonni baay'ee barnoota baratee fixee kaan injiinara ta'ee kaan maal ta'ee namoonni tokko tuffachuu ni danda'a garuu barsiisaan immoo baay'ee kabajamuu qaba. Jiruu keessan irratti barsiisaa ka isin barsiise laaluu qabdu akkanatti dhuftanii laaltanii daawwattanii isaanillee gammadanii ammas bakkuma jiran irratti ijoollee babbareedaa hin baasan jechuudha. Bakkuma baradhe hunda biyya abbaa kiyya irratti jalqabee as ga'e ammallee itti fufna. Subscribe like godha. Kanaafuu keessattuu warroonni barsiisonni kabajamuu qabu. Barsiisaan beekumsa ofii qabu. Dabarsee ofiif waan ofiif kennuuf beekumsa sana irraa kan ka'e as kabajuu ni qabda barsiisaa jechuudha. Bakka jirtanitti barsiisaan kabajamuu qaba, jaalatamuu qaba. Maaliif inni barnoota sammuu qaroomina hin qabne sana qaroomina siif kenna waan ta'eef. Kanaaf barsiisota bakka argitanitti kabajuudha. Jaallachuu qabdu. Kanaan dhaamsa isiniif dhaamu kanaadha. Egaa manni barumsa magaalaa Arbooyyee aanaa jajuu magaalaa Arbooyyee jedhamu keessatti argamna. Sababiin inni asitti deebisanii duraan magaalaa jiraata. Osoo magaalaa jiraatu afaansaa barachuu qaba ka jedhan. Afaansaa barachuu qaba jedhaniiti abbaan isaa jechuudha. Fidanii magaalaa kanatti galchanii akka afaan Oromoo baratu. Warroonni yaadannoo mana barnootaa kanarra yaadannoo qabdanii kootaati gama jalaatiin. Mee maal isinitti dhagahame komentii naa godhaa. Yaadannoo ka qabdan aanaa jajuu arbooyyee keessatti ka barattan jechuudha. Magaalaa kana obboleessa kiyya qaalii as na fiddee as na daawwachiisuu keetiif baay'ee galatoomni. Ammas warroonni biyya barbaadan daawwachuu barbaadan like share godhan jajjabeessaa. Inni shawaarra dhufee biyya shawaarra deema yoo naan jettan hin deemna. Waliin deemna shawaa keessaa biyyoota bootonni itti biqilan biyya gara suduuti haroo wanci hamboo wallagga jimmaa harar Dirreedawaa biyyoota barbaadan Oromiyaa keessa dachee Oromiyaa keessa bakkoota hawwii qabdan isin daawwachiisuu dandeenya. Akka kanaatti subscribe like share godhuu keessan hin dagatina. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.